بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توتوتا خيني خبجمتوتا يرو مرقا وان قلبي نمجيسو وأولن نمديهيسو دبجون أسرتي خايو سغنتاتي نياتي الرا ودوني في سغنتاتنا هلالين اندرتي يرو مقا أغرتن سورة أغرتن راجي سنت ونولت لا سورة الدنيا تنسصفت سورة هزت العالم سورة عالم خنسصفت لقمان نمسصفت قلبيس نمسصفت راجي نمتاتي بيجا بانت سينانتون غافلول لغدان بكمان بيجا بان الرغغيفمه نوكليرا في ميشا أدى غرغدو دالول الرغغيفمه سن كيستي نمني توكو وران امريكا راخن بيجسن اتمولته سينا إسا بوچفته برئيسه سينا إني برئيسه توني جولو تتباتو أركي خنا خيسا مجا دائما توكو خدابتو مال اوخا خايته جولة وهي اوخت بادته دابته مجان جولة لويدو سين جولة دائما يروت دي ادم مجا متان لقا جي غباران اكنا غغرغله جيسا يرو خنا مجا ولله نرافه جني اول دي بيسي خا مجا مورمي چابه جني جچو چلو مجھے ہدی چنین نتے کستے جمجان يروخن التريادني لالني فإذا الغلام ميت إلا مجان دوادا وبليز ساخ دوئه بأته أخرى دويدر راقب مجان إفيفو عمري وقا خداني وبليز ساخ خيسر رتكادا جيچو yeroo kana waraanti jundichi jechu rifatee irraa baqeessee mucaa dib lafa godhe jechu yeroo kana gubbaa dhaabbatee booye mucaan yeroo kana jeen maaliif nama du'a okhabba'atta jennaan innahu akhi obboleessa kiyya bar هن الفاتو برجينج دوغا أبليسين الفاتو أبليستين هن الفاتو إنه أخي ليس بثقيل أبليسغية هن الفاتو برجين جاء فسر راقبني ورجابان ملتون ثاني ملتو جولة نما أوها خايته توكو قباد الله كجئ ملتو قد تنججو obboleessa yoonii fi duudatti hin deemmattes ceekurratti hin deemmattes mataarratti hin deemmattes hin ulfaatu jedhan ni'imaa obboleessaa jechuudha nama dhabee beeka obboleessi kee si bareecha waan bidaatii mi ilma abaluu siin jechuun ni'ima dhabaallee ta'u jechuudha qabaataallee hin ta'in obboleessi kee إنه أخي ليس بثقيل أبليس غيا ألفاتا دامجي وعمله وان كان فين يرو غري مال غرتا أبليين دينم ما داولي غتو غرتا أبليين ولين دبفني غرتا أبليين والجب غرتا سببني مال بيتو سببني دچي إن الأرض لله دچين تربيتي أبا فدد ألچ سربين جوتنا تناجأني أبلي يول جبن تناجأني أبلي يول دوان تناجأني أبلي يول جيسا أبلي ينجتو لا ولد دي بياني
jiruu addunyaadhaa tanaa je'anii kun sababa haati manaa haadhoowwan mana isaanii kunis dubbii jaartiidhaa dhaggeeffatee kunis dubbii jaartii dhaggeeffatee sababa saniin dhalaan yookiin dubartiin waliin neetu jechuudha. Yookiin namni alaa yookiin laaceelloon yookiin dachiin wannummaan takka waltichisiiftu kanaa jira jechuudha. Obboleessa jechuun ni'imaansaa lakkaawamteen dhumtu obboleessi nama dhabee beeka jechuudha. Obboleessi sanada irkoodha eega rabbiiti sababaa jechuudha. Irkoodha saniif ahibbatiifillaa dubbii mucaa kanaa raajiin attaanaaniin isiniif gumaache innahu akhi laysa bithaqiil meeytaallee ta'u du'aallee ta'u obboleessa kiyyaan ulfaatu jedhe maaliifiifi obboleessi kiyyaan harti ulfaatu waliin hin jenne seenaa wayitii yaadadhe irra guddaa namni yeroon obboleeyyan akka yookaan wal jibbuun isaaniitiif wal jaalachuun isaanii beekamu yeroo abbaan isaanii biraa du'e qabeenya dhaaluu kanarratti namuutu mala baasee waan adda addaa baasee waan harkaa qabu yookaan abbaan yeroodha achi garagalee jechuudha karaa dullumaa taatu yookaan karaa dhukkubnitti jabaachuudhaa taatu mala ilmaan keessaa tokko baasee ilmaan kaani goolii galchee akka ilmaan umrii isaanii abbaa keenya akkana nu godhe waan silaa wajji qabnu kaanii akkana nu godhe jedhanii keessattuu yoonii fi abbaan haadha lamarraa fa'a haadha sadiirraa fa'a haadha manaa lamaa sadii fa'a qabaatee walitti hore akka ilmaan masaanuu jedhanii diinummaadhaan ilmaan ilmaanitti walii dhaamanii wal jibbantu argama. Wanni kun eebbiidha. Har'aa gorfamnu obboleeyyan kiyya. Nama tokkootiitu biyya Arabaa tana keessa jiru. Waa hedduu jira mee dhaggeeffadhaa. Namni waan kanaa mokkoromees qaceellommee dura dhaggeeffadhaa hordofaa. Abbaa isaatiif du'e jedha. Laala abbaan ruuheen irraa baanaan saree qalbiin gama fooniin jenne gama lafeen jenne maallaquma akka wanti baankii irra jiru sana isa bira dheeyte. Uummanni wayi abaluu du'e janii ijoolleen dubaraani boochi namni biraani booya inni qaamaatu as jira malee baankii jiran jechuudha. Hammanuma mallee dhufeef yeroo mallee dhufeef akkam godhe jee dhaggeeffadhu gaa booyisarra gettaa'e jiboo ni booye gaa bar dadhabanii aboo abalu obsika aboo abalu jabaadhuka aboo abalu jabaadhuka jedhaniin bara akkana booyisaa waa barbareef naqu akka if godhe rabbuma tokkichaa beeka hiik jaabar itti gaa bakka awwaalaa dhaqanii yeroo abbaa qabrii keessa kaayanii lahdii keessa kaayanii biyyee cinaadhaan itti dedechaasanii maaliin si hima silaa cufamuudhaaf dhiyaate aboo gubbaarra gatu taalee bir waay abbaa kiyyama wallaahi taraa takkanarraa achiyaa dhungadheetiin abbaa kiyya itti maramee itti dhaammadhaa jee aboo nurraa dhaabbu jedhanii warri qabreerra jiru abadan jee jechuudha abootti dhiisaa aboo dhiisaa takkitti arraatii harkee fi harkaa boodaa haa dhungatume jedhanii akkasi gaa haxira jee haxira facaasuuf kanaas fuudhee akkasitti qabrii keessatti itti godhee achi garagalee akkuma abbaa akka nama dhungatu kana jeetti achuma du'eennummaanu subhaanallah lubbuun keessa baate seenaa haqiiqaa taniin qisa sun waaqiciyyaa irraa dubbiseen si himuudha jira dhaggeeffadhu lubbuun keessa baate yeroo keessa baate ummanni rifatanii musiibaan balaan bu'e jedhanii gaanamu rifatanii ol fuudhanii dhiironni gaggabee jeniiti amma gaanni du'e jenii yeroo lubbuun keessa ba'u arkan gariin way abbaanuma jaalata irraa hafu dadhabee bara kuma abbaan dhungadha jeetti onneen dhaabbattee way abbaanuma jaalata jedhan qabo Allah maashaallah
akkasi onneen dhaabbatte jedhan kuna dhiiroo maal biyyoo maal rabbuma arrakkata beeba sojaniiti boodarra maal harkan waraqaa takka harkan waraqaa eega harkan booda maal harkan qalama namni yeroo mallatteessu qubaan akkasitti tuqatee mallatteessuun san qalama san harkan hay maal waraqaa dubbisa waraqaan maal jetti abbaadhaa katabe godheeti maqaa abbaatiin maal je ana abalu abbaa isaa baane qabeenya kiyya miliyoona hammana ilma kiyya amma du'e kana akkana booyo kana baane if baane ilma kiyya abaluutiif odoon fayyaa qabuutiin isaaf mallatteesse ilmaan kiyyalleen yoonii fi ilmaan kiyya taatan yoo dhugaan bishaan kiyya halaal taatan qabeenya san irraan barbaadina du'a umaan isinii godha kabiraa keessa akka rabbiin barakaa isinii kaa'uun du'a isinii godha namni qabeenya san isaa wajjiniin falmaje eega mallattoo tiyya tana arke booda ilmootiyyaa miti san yooni fi qaalii isaanii gootanii qabeenya kana ijoolleedhaa hirtan qabrii jalaa hin isin ollaala yaa rabbi ragaa ta'e ji'eeti akka waan abbaan katabee godhee shuf meegallaale ayyu khiyaanatin haadhihi wamakaruu wamakara allah isaan mala baasan rabbiinis mala baase wallahu khayrul maakiriin malliqa rabbiitiin rajaba meegallaale yaabaleessa duniyaa tana kunoo mallattooti jetti inni illaa abbaan dhungadha ji'eeti gebbihee waan kana dhooysee quba abbaa fuudhee quba abbaa kan hoccoo kafana keessa jiru kafana san irraa eekee isaan dhungadha ji'ee haxira akka namatti godhuu godhee quba abbaa yeroo laalanuu kunoo qalamni mallattoodhaa san irra jiru saniine san qabachiisuudhaa deemu akkuma akkas godhe rabbiin ruuhee keessaa fudhate jechuudha tana duniyaan mee mala inni baase laale karabbiitis laale yaa nama yeroo abbaan isaa addunyaa irraa deeme mala baaftee qabeenya silaa wajjiniin dhaaltan fuutee kan abbaan duraanuu kana dhaame kan abbaan duraanuu kana godhettee mala gootee waan abbaa keessanii jechuu fuutee kophaadhaaniin baay'attu haraam nyaachuudha jirta akkasi quba qabaadhu haqa obbaleeyyan kan keetii wanni waan saniin hajjiin ati gootus sadaqaan ati waan saniin sadaqattus akkuma nama fincaaniin nin xaharadha je'uuti fincaan nama xahara haraam gubbaadhaan akka nama deemuuti iddoo tana bakka jabduudha wahiin arkeefiin wahiin dhageheefiin wahiin beekeefiin dubbadhaa isiniis ammoo garuu yaanni keessan bakka meeqa dhaquun dhafu maaliif haadhihi maradun jaraa fi naas dhukkuba nama keessa baay'ee deeme jechuudha maaliif obbaleeyyan kan keetirraa kophaa ba'uu ni feeta dubartii isa lafaarraa namni tokko isuma akkanatti nyaata nyaachuudha jirtu abbaan mana keetii du'eennaan achuma dhiifte jedhe alla nyaadhu kaayannaan lakkiyatte jedhe walii nyaata kana eeganni du'e haqa namaa keessa jira shuf nyaata nyaachuudha jirtu inni du'eennaan akkasuma dhaabde jedhe maaliif jennaan walii miiraasni wajjabe warra dhaaluu jira kophaan qabu lallal kophaatiyya hin qabu jetteeti achuma nyaata san dhaabdi warra akkanaa kanaan nu dura dabre saniif ahibbatii fillah obbaleewwan kiyya waliin jibbinaa mala waliin baaftanii duniyaa hanga xiqqaa kanaa jecha kan tokkoo irraa deeme ka atis guyyaa irraa deemtu ifin beene jecha wal jibbitanii hamtuu walitti hin dalaginaa rahimaas murtanii rahimni bar irra guddaan namaa rahima gujan bar warra soddaa haadhan talaafa obbaleeyyan intalaafa warra rahimaa jenitti chilaalan rahimni bar khadura obbaleessa kan kee abbaa kan kee obboleeytii tante rahimni dura sirraacha qaabeeki sun rahimaa min jenne laakiin irra guddaan namaa rahimaa isaanu kan irraanfateeti rahima neekaa waliif fide ka eega
bultii jaaree san qofa warra rahimaa jedha. Kana rahimni guddaan jabaan kana akkasi quba qabaadhu jechuudha. Saniif gaa abbootiin asumaanuu dhaamsaan qaba. Rabbii keessan sodaadhaa. Qabrii keessatti tokkoof duniyaa balliftanii tokkoof waa dhaamtanii ija laaltanii ilma tokkofitti as qabdanii waan adda addaa maqaa isaatti gootanii ati qabrii keessa jiraattee eega deemte ilmaan kan kee kun imimmaan isaan buusan ilmaan kan kee lolli isaan waliin lolan zuurii cubbuu yookiin zulmii namni karaa godhe sihi atiis hin baatu akkasi quba qabaadhu jechuudha. Saniif jecha kanaan na jallate kanaan na aarse kanaatiitu irra qaceelaadha kanaatiitu akkasii ati wanni si naqe hin jiru. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'aala sii kanne keessatti ilmaan kan kee wal qixxeessi. Ittaqullaha wa'diluu bayna awlaadikum. Rabbi sodaadhaa iltuu ilmaan keessanii wal qixxeessaa jedhe. Gaafa kan gurbaan tokko intala mucaa tokkoof wahiin kanneennan haati maal jetteen ilmaan kun boodan dhiisanii ergama rabbii deemii ragaan har'a godhiyatteen akkasit dhaqee jennaan ilma kiyya kanaaf wahiin kannee kun hoyaa ergaa rabbii ragaa ta'e akka booda ijoolleen ittiin falminennaan ergama rabbii maal jeen beeyta sallallahu alaihi wasallam ilmaan kan kee kaafee foo kannitee jennaan laa hin kannenennaan ani cubbuu irratti zulmii irratti abadan ragaan ta'u jeen. Namoonni waan akkasii agartanilleen ka wal gorsitanilleen waan kana irratti arragaan ta'u ja'alaati jala muraa gubbaa muraa hidda dhamaarra duuti nutti as dhiyoodha jechuu yaadadhaati waan harki kan kee daleetiin gowwaan namaa duniyaa namaatii jeeti akhiraa fi dhaba jen shoof gellaa liga duniyaa ilmoodhaa ballisuu je'ee addunyaa akhiraa fi dhabu akkana jechuun akka nama waamsela miliyoona meeqa gurguroo saantiima gurguree gannaggaduurraa rabbiin nu haa baraaru. Hanganaan isin jechuu barbaada obboleeyyan dhiifama waliin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.